Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Hanga dhiifama nuuf kennameetti tajaajila waan qabnuuf tajaajila keenyatti hin laafnu. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoobsa 1. Mana kee keessa mana kaakee injeroo atumna qabeessa sindaaganno walmaa baay'ee nurraa qabda gargaarsaaf gochaan kee kan namarraa nadda. Atumna qabeessa sindaaganno walmaa baay'ee nurraa qabda gargaarsaaf gochaan kee kan namarraa nadda. Dubbannaa kee malee wantoota tontoloo faarfannaaf galataan sitti gaala kooluu. Yaa Waaqayyo si hojjenna mana kee keessa kan akka kee hin jiru atumna qabeessa sindaaganno walmaa baay'ee nurraa qabda gargaarsaaf gochaan kee kan namarraa nadda. Faariiwwan nuti laaloltu hordofsiisee galaanni fuulduraan hedduu nu yaaddessee nuti fakkaateera kan hin yaadatamne gargaarsaaf sirna kee galaanicha ceene. Yaa Waaqayyo si hojjenna mana kee keessa kan akka kee hin jiru atumna qabeessa sindaaganno walmaa baay'ee nurraa qabda gargaarsaaf gochaan kee kan namarraa nadda. Arkimeediyaanii nutti walfaateera wanta hin dabarre nutti fakkaateera isa balleessine gaabii yemmuu gallu ati nu gargaarte galannis yaa ga'u. Yaa Waaqayyo si hojjenna mana kee keessa kan akka kee hin jiru atumna qabeessa sindaaganno walmaa baay'ee nurraa qabda gargaarsaaf gochaan kee kan namarraa nadda. Akkeessa deemnaane waan tondoo milkaa'oo jalqabee bareedee daawwinsaa hin tolu hunda tottolcheta yeroo nama kutaa jireenya babbaa.
badee gammachuudhaan furtaa. Yaa Waaqayyo siif hojjenna mana kee keessa kan akka kee hin jiru ati